የኛ ዝግጅት በድፍን አፍሪካ ሰላም ለማረጋገጥ በድፍን አፍሪካ ብልጽግናን ለማረጋገጥ በቀጠናችን ላሉ ሀገራት በምድር በተራራ በጅረት የነበረውን ስልጠና ዛሬ ወደ ባህር ያሸጋገር ነው። ባንዳ ተውት፣ እሱ አይደለም። ከኋላ ባለቤት አለው። ወራን ራያ ተሰብያ ኢትዮጵያ ዳኖ ትግራይ ካን ቢሎ ለኻ ባድሮ ኸይሰ ቱሬቲ ዲቢው ፊጃዴ ኦቴፈኑ ተምሳስ ላልጂሴ ቡልቺንሲ ሞቱማ ናኖ ትግራይ ኦቴፈኑን ቱ ሶባ ጀቹዳን ከራ ኮሙኒኬሽን ኢሳቲን ድበቹ እንደገና danta biyya lisarratti hundaa'uudhaan biyyoota addunyaa keessaa waldhabdeen eegamiin dhalatin yeroo amman tana biyyoonni 15 ol waraanaaf qophaa jiran keessa Eertiraa fi Itoophiyaan jiraachuun ibsan. Dhiyeenya kana taatee Shaabiyaa Matsawwaa keessatti agarsiifte gocha qaaneessaa mootummaa biyya tokkorraa hin eegamne ta'uun ibsame. Kabaja yaadannoo opereeshinii Fanqalleet Haajamu mootummaa Eertiraa Matsawwaatti kabaja irratti suuraan ministeera muummee Itoophiyaa duraanii Obbo Mallas Zeenaawii dabalate suuraan hooggantoota Itoophiyaa afur jijjiiramuun wajjin wal qabate dhaabni TPLF mootummaa Shaabiyaa wajjin gara fuulduraatti haala akkamiin itti fufa qaja'u odeeffannoo teenya guutuu qopheessineeti jirra. Bal'ina oduutti dhiyeessina. Biyya Somaliland Ameerikaadhaaf buufata waraanaatii fi hayyama albuudaa kennuuf yaada dhiyeessuun dhaga'ame. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sirnaa dhaqqabu kanneen amma isinitti himnaan footoo lammii miidiyaati. Amma bal'ina oduu isinitti. Dhiyeenya kana raayyaan ittisa biyya Itoophiyaadha naannoo Tigraay seenuudhaaf jechuudhaan itti aanaan ajajaa olaanaa waraana Itoophiyaa Leetinaal Jeneraal Abbabaw Taaddasaa beeksise jechuudhaan odeeffannoo tamsaate hordofe mootummaan bulchiinsa yeroo Tigraay karaa biiroo kominikeeshinii isaatiin ibsa baaseen marsariitii kominikeeshinichaa irratti odeeffannoon tun sobaa jechuudhaan adde jalqaba waraanni ittisa Itoophiyaa waraanni Shaabiyaa kallattii kaaba Itoophiyaatiin Tigraay seenuu hordofe waraanni ittisa Tigraay daangaa Itoophiyaa tiisuuf Tigraay kan seenuu hoggaa ta'u kaambii keessatti itti fufuus ta'ee hojii nageenya hojjechuuf hayyama bulchiinsa Itoophiyaati TPLF kan hin dhayine hoggaa ta'u haa ta'utii garuu pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warradaa ibsa karaa kominikeeshinii mootummaatiin kenneen waraanni ittisa akka waan hayyama bulchiinsa naannoo Tigraay qofaan naannoo Tigraay seenuu danda'utti ibseeti jira. Akkuma beekamu yeroo amman tana waldhabdee fi walitti bu'iinsa TPLF fi mootummaa federaalaa jidduu jiruun TPLF fi Shaabiyaan waliigaltee uumanii waraanni Eertiraa daangaa Itoophiyaa cabsuudhaan lola TPLF fi mootummaa federaalaa jidduutti deemaa jiru keessatti hirmaachaa jiraachuu mootummaan Itoophiyaa qabatamaan irra gahu beeksiseeti jira. Akka heera mootummaa Riippaabilikii Dimokiraatawaa Federaalawaa Itoophiyaatti waraanni ittisa biyyaa kutaa biyya Itoophiyaatti kamuu keessatti buufata waraanaa hundeessuun bakka barbaadetti lafa Itoophiyaa keessa dabruuf mirga guutuu kan qabu hoggaa ta'u birmadummaa daangaa Itoophiyaa eeguudhaaf ajajni kan hin barbaachifne hoggaa ta'u walitti bu'iinsa TPLF mootummaa jiddu galeessa jidduutti uumameen waraanni ittisa hambii Tigraay waggaa lamaaf baafamee kan ture hoggaa ta'u kana dahoo godhachuudhaan TPLF waliigaltee mootummaa Shaabiyaa waliin taasisuudhaan kaaba Itoophiyaatti humnoota mootummaa morman hidhattoota faannoo waliin waliigaltee uumuudhaan dhukkaasa banuu itti fufan. Tigraay lafa Itoophiyaa waan taateef raayyaan ittisa biyyaa akka barbaadetti keessuchuuf mirga guutuu kan qabu hoggaa ta'u garuu mootummaan bulchiinsa yeroo Tigraay akka waan hayyama TPLFtiin maletti raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa daangaa Tigraay seenuu hin dandeenyetti ibsa baaseen calaqqisiiseeti jira. Gama biraatiin ammoo humnoonni faannoo Amaaraa TPLF ABO Shanee fi humni Jeneraal Alburaaniin durfamu barii waloo ta'aa jiraachuun himame. Akka gulaalaan olaanaa BBC Afrikaa duraaniitii fi riippoortarri baha Afrikaa Maartin Puluut gabaasetti humnoonni afran kun dhiyeenya kana Suudaan keessatti wal gahuudhaan haleellaa waloo mootummaa Itoophiyaa irratti raawwachuuf marii taasisaa jiraachuun dhaga'ame. Gaazexeessaan kun akka barreessetti humnoonni afran haleellaa waloo mootummaa Itoophiyaa irratti banuuf kan mari'atan yoo ta'u kanaan dura gaazexaan The Economist jedhu akka gabaasetti humnoonni kunneen Suudaan keessatti wal arganii turuu ibsee turuun yaadatama. Raayyaan ittisa biyya Suudaan kan hoogganu Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaaniin finciltoota Itoophiyaa akka deeggaru odeeffannoo tun addeeffamteeti jira. Akka fakkeenyaatti guyyoota muraasa dura morkataan isaa Mohammad Hamdan Dagoolle akka ibsetti hidhattoonni Tigraay al-Burhaanii wajjin ta'anii waraana isaaniitiin lolaa jiraachuu gabaase.
Waldorgommii dantaa biyyaalessaa akkasumas fedhii naannoo haarawaa hundeessuutiin biyyoonni addunyaa 15 ol ta'an waldhabdee gidduutti uumaman waraana keessa kan jiran yoo ta'u, fedhii naannoo haarawaa hundeessituun ministeerri muummee biyya Israa'el Benjaamin Netanyahuun Gaazaa to'achuu fi baha jiddu galeessaa dhuunfachuuf Iraan waliin waraana keessa kan jiru yoo ta'u, fedhii fi dantaa biyyaalessaatiif olaantummaa fi mirkaneessuuf Ameerikaan immoo Iraan rukutuuf afaan barbaadaa jiraachuun ibsame. Itiyoophiyaan buufata galaanaa argachuuf tattaaffii taasiftuun Eertiraa wajjin waldhabdee uumaman yeroo ammaan tana gara waraanota tarkaanfachuudhaaf qarqara waraanaa gubbaa kan jirtu yoo ta'u, koriidarii diinagdee fi nageenya haarawaa Israa'el galaana diimaa irratti qabdu waliin tumsa tarsiimoo uumuun akka ta'etti ibsameeti jira. Kunis hirmaannaa Israa'el Itiyoophiyaa wajjin qabdu kan agarsiisu yoo ta'u, gaafa Afrikaa keessatti Turki Israa'el jidduutti ammoo wal dorgommiin cimaan uumamuun dhaga'ame. Israa'el koriidarii diinagdee biyya Hindiitii fi Awurooppaa wal qunnamsiisuu mirkaneessuuf michuu cimtuu akka Itiyoophiyaa galaana diimaa irratti kan barbaaddu yoo ta'u, Israa'el Somaalilaand wajjin hariiroo cimaa uumuunis karoora Itiyoophiyaan humna galaanaa naannoo kana keessatti ijaaruuf qabdu waliin kallattiin kan wal simuu ta'uun ibsame. Balaa hidhattoonni Huutii galaana diimaa keessatti gaggeessan qolachuuf jecha Itiyoophiyaan qarqara galaanarra jiraachuunis Itiyoophiyaan buufata galaanaa barbaaduu isii wajjin wal qabate Israa'elii fi michoonni isii biyya cimtuu galaana diimaa eegduu argachuutti fedhii qaban kan agarsiisan ta'uun ibsame. Ministeerri muummee Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed guyyaa kaleessaa magaalaa Hawaasaatti kabaja duula addaa raayyaa ittisaa irratti argamuudhaan haasawaa taasiseen shororkeessaa obboloota keenya fixe Somaaliyaa irraa kaasee hanga fiixee Matsoowaatti dhabamsiisuuf Itiyoophiyaan humna jabaa ijaarree jechuudhaan dubbate. Afrikaa keessatti nagaa mirkaneessuudhaaf hajee ministeerri muummee Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed warra lola barbaadan lolaan deebisuun akka danda'amu mirkaneessee jira. Dhiyeenya kana immoo pirezidaantiin Israa'el Isaaq Herzoog daawwannaa hojii guyyaa tokkoof Itiyoophiyaa kan dhufe yoo ta'u, kunis eega daawwannaa pirezidaantii Turkii Rasiib Xayyib Erdogan Itiyoophiyaatti taasisuudhaan ministeera muummee Itiyoophiyaa haala gaafa Afrikaa dubbate irratti kan taasifame ta'uun ibsame. Dhiyeenya kana kabaja opereeshinii Fanqal dhiyeenya kana simannaa mootummaan Eertiraa Matsawwaa keessatti qopheesse irratti kan agarsiifame. Taateen gocha qaanessaa mootummaa biyya tokko bakka hoogganaan Eertiraa Isaayyaas Afwerqii argamanitti suuraan hooggantoota Itiyoophiyaa afur artistii biyya Eertiraatiin cicciramuun mul'ate. Akkuma suuraa irratti mul'atutti loltuun Eertiraa kophee Koongoo uffate alaabaa Itiyoophiyaa miilaan dhiituudhaan irra sirbee garsa aartii sirna kana irratti argame. Suuraa hooggantoota Itiyoophiyaa, suuraa Impaayerar Haayile Sillaasee, Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam, Obbo Mallas Zeenaawii fi suuraa Dr. Abiy Ahmed cicciruun mul'ate. Sagantaa mootummaa biyyattiitiin qophaa'e kanarratti gochi qaaneessaan kun kan hojjetame karaa televezyiinii biyyaalessaa Eertiraatiin tamsaasamuun mul'atee jira. Gochi kun ilaalcha mootummaan Eertiraa Itiyoophiyaaf qabu kan calaqqisiisu hoggaa ta'u, waliigaltee TPLF fi Shaabiyaan mallatteessan ilaalchisee gocha qaanessaa kanarratti suuraan hundeessaa fi dura taa'aa TPLF duraanii Obbo Mallas Zeenaawiin mootummaa Shaabiyaatiin ciccirame ilaalchisee egereen TPLF fi mootummaa Shaabiyaa maal ta'uu fi kaja'u gaafii nama hundaa ta'ullee waliigalteen qaamolee lameenii dantaa mataa isaaniitiif waliigaltee siyaasaa yaadama diina kiyyaa fira kiyya ja'urra kan hundaa'e hoggaa ta'u, TPLF fi mootummaa Shaabiyaa jidduu diinummaa seenaa kan jiru yoo ta'u, waliigalteen tun kaayyoo mootummaa Itiyoophiyaa kuffisuu qofa irratti kan xiyyeeffate ta'uu xiinxaltoonni siyaasaa ibsaniiti jiru. Waliigalteen Shaabiyaa fi TPLF ammaa tun waliigaltee Shaabiyaa fi TPLF kan bara 1983 Isaayyaas Afwerqii fi Obbo Mallas Zeenaawii mallatteessuudhaan mootummaa dargiitti waraana turan wajjin kan wal fakkaatu hoggaa ta'u, waliigalteen faayidaa dhuunfaa TPLF fi Shaabiyaa jidduu turte. Shaabiyaan dargii jalaa walababaatii walabummaa isii labsachuuf kan kaayyeffate yoo ta'u, TPLF immoo mootummaa dargii kuffiftee aangoo qabachuuf kan yaadame ta'uu isaati. Biyya Somaalilaand Ameerikaan qabeenya albuudaa akka fayyadamtu mirga addaanii kan hinaaf jechuudhaan dubbii himaan pirezidaantii Somaalilaand Kadir Hussein gaafii deebii AFP waliin taasiseen dubbachuun dhaga'ame. Ameerikaan naannoo keenya keessatti buufata waraanaa akka hundeessuuf balbala keenya banaadhaa hajee obbo Kadir Hussein biyyi isaanii bara 1990 takkaarraa eegalee mootummaa walabaa ta'uu ishee labsitee kan turte Somaalilaand ji'oota muraasa dura Israa'el irraa beekamtii addunyaa jalqaba argachuun leebse. Beekamtii tana hordofuudhaan Israa'el naannoo isii irratti buufata waraanaa akka hundeeffamu kan ayyamti yoo ta'u, lamaan isaaniitu yeroo dhiyootti kan irratti waliigaltee mallatteessan ja'amee kan eegamu ta'uu isaati. Amma Ameerikaaf hayyama wal fakkaataa kennuudhaaf qophii ta'uu kan ibse dubbii himaan pirezidaantii Somaalilaand kun Ameerikaan buufata waraanaa galaanaa ollaa Somaalilaand dantaate Jibuutii keessa qabaachuun ni beekama. Jibuutiif Somaalilaand biyyoota tarsiimoo buufata qaban keessaa adda duree hoggaa ta'an, kunis galaana diimaa fi garoo galaana Adaniin kan wal qunnamsiisu Baabi'eel Mandab Street irratti kan argamu ta'uu isaati. Somaalilaand waliigaltee tana Ameerikaaf kan dhiyeessite yeroo pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp biyyoota qabeenya uumamaa qaban wajjin walitti dhufeenya cimaa uumuuf yaalaa jirtu hoggaa ta'u, pirezidaantiin Ameerikaa waliigaltee yaadamee fi yeroo waliigalan Somaalilaand beekamtii biyyummaa kennaa jaaneetii qaba.